barbaadaa hin geessuu jedhe. Tole ayyee sitti deebi'a jedheeni micattii lokshiin anaa ergitetti micattii bakka ati jette asii miti bakka biraati. Bakka ati jirtu fagoodha akka isaa sadimoo akkana deemsisaa. Mallaqa biraa jedha namtichi jedheen laa mallaqa biraa wanni jedhu jiru 5,000 guutuu fudhate ofii keetii hatuu barbaadda malee namichi asii miti riyaadi nuun geessaa naan jedhe. Sagalee qabaa yoo barbaadan keessa isin erguu danda'a nama tokko keessa. Naumatti keetuma mana jedheen yoo ati bishaa keessaa nama godhattee yookiin immoo ati bishaa jiraattee namtichi kun amma daqiiqaa 30 asitti si biran geessine ana badii qaba. Yoo immoo tuyyuu inni ati achi keessaa nama hin qabne situ badii qabaati mallaqa kana gartee kuma takkaa kana maakittillee deebinuun barbaannaa jedheen. Ayyee. Mallayni takkattiin hin jirtu hattuudha iyyuu atuu naan jette. Haafidu kanumaan. Abbaa kiyya biran jirtu akkamitti fidi jedhaan okee mallaqa namtichi ziyaadaa fedha. Ziyaadaa hagam fedha amma namichi kun Mozambiikii hagana waliin hin jenne gizee kana. Yaa jiraanis. Ilma ko amma cinqamaa tasaadhe. Baba yeroo takka asirratti waan Mahammad Ustaz Zamzame dikko maatii dikko isina nama maraan marra dadisiisa al tokko mee haga ampitadhe dubbadha isinii kennaanu Ustaz Muhammad naa obsa isinillee ila muzammilii kiyya Saudi keessa jiraannee irrallee hin beennallee walumaan anis namu achi tureeru mushawarri duriitiif ka ammaa adda dhugaadha lafti sa'a sadihii sun silaa hagam dabalchiisa jettee yaaddaati. Yeroo sanitti yoo guddate rabbiin agartanii anis bor qabrii qabaa soballee nan dubbisiisini yooma guddaa fudhate jenneeyyuu 500 irraa fi haga 7,000 jidduudha sanii ol hin fudhatu. Nuti garuu sanumarrattuu wajjin haasoyne namicha kana hin dabaltaa hin dabaluu irratti wal dhabne. Gizee wal dhabnu micattiin achi maan naan jette mallaquma kana ayyuu situ barbaada malee namichi hin barbaadu fichisiisinaan jette anillee aaree namichaan afaan walitti tarre asuma keessa. Tamma eenyu si ergite san botanumaa isu. Baba anaa siif ibsaa yeroo tokko. Akkoo yaa kiyaasaa Ustaz Muhammad kiyya xiqqoo mana obsame. Waa wayii amma nama guddaa wajjaasaa jirraami. Gartanii gizee isin akka hinaan jettu namichaan walib bu'e namichaan walib buunan anifati gartee wal beeyna. Waan biraa akkuma ati natti jijjiiramte akka kaleessatti natti taphatta anillee akka biraa haasa'uun. Yaa gooftaa gaafa humni nama dadhabee mee mala naa dhahiyaani mala nabee. Banko ati kau gabbale sukas nara kustakir ada. Muzammilii wal faamna naan jedhanii. Okee jedhee as deebi'ee naa obsaa gizee an jedhuun lagdi nuti mootummaan fudhannaa micattii teennaa jedhan. Okee fudhaa jedhe jalaa zor jedhe. Mootummaan fudhanna namni jedheen. Mubaarakiin fa'a kunoo haadha faatee fa'a maakii fa'a. Naggara galte maakiinuu wajjitaa bulleeda. Ayyee. Asirratti yaaboo waan calisiifne jirame bakka tanas. Usmee galchaa namni moodeetara qabdan usmee ergisa. Baba. Ayyee amma wanni naagootu muzammil amma karaa gabaabaa dubbiillee eenyuun jennu mee uduu garuma furmaataa deemnee maammee kiyya waan dabre dhiisee dhiifnee amma gara furmaataa. Laala hayyee baba laala gara furmaataa akka deemnu. Maalini daballu jiru reala kuma shanan sunu ingaafi miyyoo baasii jedhin dhiifa maali baba wal nyaatuun hin jiru wal sassabuun hin jiru amala waliin wal beena baba miyyoo bira gee lookashina miyyoo biratti buusisaan geenye dafa maallaqa ergaanaan jee kokkee tanan naqabee barattuu iimorraa maallaqa fuudhe baba kokkee tanan naqabee kunoo miyyoo bira geeje. Ya buntan amal je. Muhammad Bayan. Now sini kome amal sini pak. Ela, why ini hasa wah malaka kota. Baba nanti malaka nanti jauhin jiru baba. Muhammad Bayan tasme. Muhammad Bayan. Opsi gizi itu. Na opsi, mana opsi.
namni nu namo isin martuu namoota gugurdaadha daa'imman nu keessa hin jirtu. Kana biratti ammallee hoo furmaata nama kenna karakkateetiif yoo furmaata taane jennee dhufnee seenne nullee. Maali jennaan isin ilmaan teenna akka wadhabdan waan hin feeneef afaan keessan walii galuu dhabee jennaan yoo tasamee jidduu seenee walii galcheef jedhee akkasitti seene. Amma waa'ee horii yuumiti horoomni kennaa badaa deemaa mee akkasuma obsamaa amma bayaanillee eenyullee nam tokko dubbatina an muzammil irraan fixanne muzammiliinillee waan jenne ibsaanillee taa'ee wanni jedheen maali jenneen akira waan jedhu waan qabuuf hagga ammaa yaadalleen kennanne an kanalleen jenne amma dubbiillee waan jedhullee ima beeka anillee haamee geeffatu muzammil hayyee amma muzammil mootummaan fudhannaa jedhanii amma sanillee itti dhiise. Amma halliin mucayyoo tana transportiin irraa hafe tasilaa bakka inni himataaru tun 5 irraa yooma guddate riyaala 1000 caaltu jette. Akkasumaami muzammil. Kuni ka waan dura haga micatti biraati beeka. Ani bara amma waan mallaqaati. Mallaqa yoo taate muzammilaattuudha waa barbaadaa jedhaa jiranii mallaqa kiyyaan micatti tana achi baasee hattummaa kiyya agartanii boodanatti murteessitanii amma haga anaaf namtichi kun wal faamnu obsaa jedhe micatti tanamee anuu agartanii akka isin jettan kanaa waa irratti haa barbaadu yookiin immoo hattuu sanuu haa ta'u naa obsaa lakkisiin obsinu nuti mootummaan fudhachuu dandeenya biyya galabbatuu dandeenya kanaa miti maal gochuu dandeenya jennaan okee fudhaa jedheen biyya gartanii wajjiin keessa jirran waliin beeytanii akkuma tokkotti beeyna osoo kana fuudhuu dandeettanii kalee gaafa namni ay keessa wal ajjeesu san maaliif furmaatan fedinaa jedhee jala gore anamma namni gurguddaan yoo hallatti yoo mas sodaatoo deebdee wayi kanarraa jal'isiisaa rabbii ومشارف دبلم بشنتي وماتي إن دبلنا متيو أمنوا بس سيك الناس وتيلي على اللي بوس متى سيك طلع بابيرك كم كمو وما بيجي بشاني مارة رزقي كمو ودين جدي تناهم باسا أبغى ستة بودا وأنا من سيدي ملو أنا رئيس أنا تسيس الرئيس وبلايان كله نمني وانا كيسا سينام بيكتا نمني يكون ميديا كان رول بين نمالي لفتي نمهاقو والبين ناس كيسا نمني أسر رول أرقى مالي كيسا ولين بيك ennummaan gubbaa kanaatiif ennummaan lafaa. Dhibba shanii miti haga kuma diidama kafalee kuma 10 kafalee waan namtichi na gaafate kafalee gartanii an kaleessa jazaa oole jazaan kiyya sun gartee yoo namiidhe rabbi irraa na dhufte waan inni na gaafate kafalee mijattii tana hin baasa. Isa kana beeku fedhu irra qabadhe akka isin jettan kana hattoomaaf gartanii haasayaa jiraadhe kana beeku anaa fi rabbi qofa. جزاكم الله خير ابشر كان في ان شاء الله وان جروني الى ابليان كيا استاذ امزان اللي ابسان اللي محمد اللي هاتفات اللي كوان اللي ابليان كيا هدون كيسن ناوبسا مي نمني تقدرا اولا لبونا ما تجار لبون دامتي تنا هركنا مبراجر هركنا ما امباجر مال الركا جبتم بين واي أما نمني هدو أكيد جانسين رجالا كنا كوما ترباتما بريسارا نرجري فديان يوم علمي ورمو أتنا كوما ترباتما غافتا جراتك يا أمان نتابت تيمي جيسيني والله آغا سيني أمو ننكد كنا فنبوني ناغوتن
mushwara bakka sanii dogongoraanuu haa ta'u namichi sunuu haa dabu na caqasattanii namichi sunuu haa dabu akkuma jedhamu eenyuunuu haa dogongoramu dogongorri hin dhabamu mushwaran beektanii warri waa hojjetu kun lafa maree akka waa balleessuun beektan naa oli beektan jedheellee yaada warri waa mushwara hojjetu kun hedduun jechuudha kanuma waliinuu amma deemsa sa'aa sadihiiti bakka san irraa jechuun waan guddaa wayiitu iyyuu miti yoo atta dabalate kuma takka guddaanuu kumni shanuu bahee jira biyya sanitti ammoo nama tokko bakka tokko baasuun bakka wittiiti jira bakka rakkasaati kuma 10 illee bakka baasantu jira kuma 5 illee bakka baasantu jira ammoo inni gootan mushwarri dabalamu xiqqoon tun wamaanuu gootu kanaaf nama tokkocha isa bitti haa maknu nama tokkocha isatti haa maknu mucattii dhaqee nuu haa fuudhu eega mucattii nuu fuudhee fideera haa jedhu achi booda waan hafee walitti dachaanaa tana isiniin jedhaa